شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك 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 baga gammaddan guyyaa cidha keessanii misirroon lamaan baga geessanii baga rabbiin ittiin isin ga'e guyyaa gammachuu keessanii guyyaa cidha keessanii sirna gaa'ilaa Sa'idoo fi Aayyuu baga gammaddan mabruuk mabruuk isiniin jennee jirra. Baga guyyaa gammachuu guyyaa filatamaa guyyaa gaa'ila keessanii guyyaa cidha keessanii gammachuun geessan maashaallah guyyaan gammachuu keessanii baay'ee namatti tola. Baga gammaddanii irra deebiin dachaa baga gammaddanii misirroon lamaan arustiin lamaan baga gammaddanii Sa'idoo fi Aayyuun baga guyyaa gammachuu gaa'ila keessanii itti geettanii gammachuun keessan isin wajjin simannee baga geettanii horaa bulaa dachaan horaa umrii dheeradhaa wajjiniin turaa wajjiniin dulloomaa hanga dhumaa baga wal argattanii misirroon lamaan baga geettanii guyyaa cidha keessanii horaa bulaa dachaan horaa bulaa arrii wajjin filadhaa wajjiniin dulloomaa wajjiniin jiraadhaa isa hanga dhumaa guyyaa gaa'ila keessanii guyyaa gammachuu keessanii guyyaa filatamaa baga itti geettanii sumayyallee rabbi obsa haa kennuu fi masaanuu lammataa argatte maashaallah Sa'idoon sumayyaa baay'ee jaallataa tabirallee fuudhuu an jaalalli kan kee eenyumattuu madaaluu jedheetiniin viidiyoo dubbatee jira. Rabbii waliin isin haa bulchuu jaalala keessaniif kasumayyallee kajaaltii haarawallee nama wal jaalate wajjin jiraatu rabbi isinii haa taasisu. Maashaallah tabarakallah Sa'idoon gaafa awwala ishii wal arganii diraamaa godhanillee itti himee jira. Akkasuma jireenyi keessan jireenya gammachuu kan isin mattuu wal jaalattanii wajjin jiraatanii masaanuun lachuullee rabbiin isiniif haa godhu. Horaa bulaa wajjin dullooma arrii filadhaa isa hanga dhumaa isiniin jedhee jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota faamilii Orootuub salamtaa isin gaafachuun daganne hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu alaafiyya keessaa xiqqaa guddaa baga jiraattanii warroonni hanga ammaa maatii naaf taatanii na hordoftan hedduu galatoomaa mallee laayik shir godhaa warroonni haarawaa taatanillee weelkaam baga gama yuutuub chaayinaala kiyyaa dhuftanii hordoftoota kiyyaa maatii yuutuub chaayinaala kiyyaa taasiniin jedhaa. Egaa viidiyoon kee karraa wayii cidha Sumayyaa fi Sumayyaa jedha Sumayyaa jaartii awwalaa sanitti afaan nagama Aayyuu fi Sa'idoodha. Baga gammaddanii baga itti geessanii guyyaa gaa'ila keessanii guyyaa gammachuu guyyaa cidha keessanii baga wal argattanii isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa sirni gaa'ila cidha Aayyuu fi Sa'idoo haala bareedaa haala gammachiisaa ta'een guyyaa kaleessaa dabarsanii jiranii. Baga gammaddanii baga geettanii dachaa horaa bulaa isiniin jenna. Sirni gaa'ila Aayyuuf Sa'idoo guyyaa kaleessaa kanaan dabarsanii maashaallah baga ittiin geettanii sirni viidiyoon kiyya karraa ka isaanii wayii Aayyuuf Sa'idoo cidha gaa'ila isaanii gammachuu nama kamiitu waliin simachuudha. Baga gammaddanii nus isiniif gammannee jirra. Horaa bulaa dachaan horaa bulaa isiniin jennee jirra. Baga gammaddanii gammachuun keessan gammachuu kennaa guyyaan gammachuu isa tokko cidha gaa'ila ofiitii hordoftoota kiyya Aayyuun orga ji'a lamaatti piraankiin irratti dalagamaa ture amma sirna gaa'ila isii godhattee jirti. Ji'a lamaan booda sirna gaa'ila isii itti geettee jirti. Sa'idoolleen akkasumas Sumayyaa yaada fi yeroo dubbattutti baay'ee akka jaalatu akka kabaju ibsatee jira. Maashaallah rabbi waliin haa bulchu. Jaartii sadiis fuudhu afuris fuudhu rabbi waliin haa bulchu. Irra filatamaan nama jaartii hundaa wal qixxeessudha jechuudha. Ka barbaadu isuma kana
wal qixxeessee horatee bulchuu jaalalas akkasuma qixxee kennuu fi yoo irra fuudhellee rakkoon qabu jechuudha. Ka'ee jaartii dura gate jaartii lammataa jaalatu jaartii dura san dhiisee isiyyuu dagatee tama lammataa sana jaalatu dubartii yoo fuudhellee miidha malee ka wal qixxeessee bulchuu ka jaalachuu jaalala kennu yoo fuudhellee wanni miidhu hin jiru jechuudha. Akkasii rabbii waliin isin haa bulchu. Baga guyyaa gaa'ela keessanii guyyaa sirna keessanii guyyaa cidha keessanii haala bareedaa ta'e nama gammachiisuun dabarsitanii jirtanii ammallee isinitti haa tolu. Akkasii hordoftoota kiyyaa hundumti keessanuu haajan keessan muraanni keessan isiniif haa guutamu. Horra hawwii qabdanillee horra yaada qabdanillee horra itti dhiyaattanillee guyyaa keessanillee gammachuu akkanumatti waliin qooddanna isinillee rabbi ittiin isin haa ga'u. Ka itti qophaa'aa jirtanillee ka of duratti yaadaa jirtanillee rabbi haajaa keessan isin haa guutu. Nama osoo niyyanne osoo yaadanne muraada guutu. Rabbi haajaa muraada keessan isin haa guutu. Biyya gaa'ela keessanii gammachuu keessanii rabbi hunduma keessanii ittiin isin haa ga'u. Hordoftoota kiyya hedduu galatoomaa naaf jiraadhaa. Hedduu hamilee naaf taatanii koomentii keessanii yaada keessan barreessuun akkasuma maatii naaf taatanii na jajjabeessuun horroonyi maatii naaf taatanillee keessan na barreessitanillee abshira koomentii keessanillee isiniif deebisaa anillee isin jajjabeessaa waan isin na jajjabeessitanii hedduu naaf jiraadhaa galatoomaa isiniin jedha. Sirni gaa'ila Sa'idoo fi Ayyuu guyyaa kaleessaa haala bareedaan haala miidhagaan ta'ee dabarsaa jira. Baga gammadanii itti gayanii guyyaa sirna gaa'ela ofii gammachuu ofii haala gammachuun dabarsanii jiranii baay'ee waan das nama jedhu nama gammachiisu guyyaan gaa'ela isaanii guyyaan sirna isaanii baay'ee das nama jedha. Guyyaa kaleessaa haala bareedaa ta'een dabarsanii viidiyoon Ayyuu fi Sa'idoo haala sirna gaa'ela isaanii gammachuun isaanii wajjin qooddanne kana fakkaataa hordoftoota kiyya isinillee gammachuu isaanii wajjin qooddattanii akka itti bohaartan abdii qaba. Itti bohaaraa isinillee du'aayii godhaa fi gammachuu nama kamiitu yoo wajji gammadanii fi simatan akkuma san rabbillee namaa gammada. Baga gammadanii baga itti geessanii gammachuu isin maraayyuu rabbiin ittiin isin haa ga'u. Ka of duratti abbaa manaa godhachuu barbaadan akkasuma ka haadha manaa godhachuu yaaddan rabbi muraada keessan guutee isinillee ittiin isin haa ga'u. Yoom gochuu du'aayii gochuun jaaladhaa jechuudha. Nama kamiyyuu gammachuun kiyya gammachuu isaatii gammachuun isaanii gammachuu nama kamiitii jechuu yoo nama gammadde rabbillee siifis guyyaa sirna keetii rabbillee akkasuma gammachuu guddaa siif godha. Kanaaf rabbi isinuu mara keessanuu muraada keessan haajaa keessan haa guutu. Viidiyoo kiyya kaarraa kana fakkaata. Yoo isinitti tolee laayikii sheerii gochuun dagatina akkuma dura na jajjabeessaa turtanitti na jajjabeessaa ammallee jajjabaadhaatii laayikii sheer gochuun dagatina. Akkas inshallah viidiyoo biraallee qabannee walitti dachaana. Viidiyoo kiyya jalqabarraa hanga xumuraa na dhageeffattanii waan hordoftaniif galatoomaa. Warroonni haarawwanillee gara YouTube channel kiyya dabalamuun maatii naaf ta'a na jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Inshallah illee maatii isiniif ta'a isin jajjabeessaa. Warroota maatii naaf taatanii yaada keessan koomentii jalatti na barreessitanillee koomentii keessan dubbisaa jira. Yeroo isiniif deebisuu dhabeeti malee koomentii keessan guyyaa guyyaan laala. Koomentii namaan deebistu jettanii naniif hatinaa isiniin jedha. Isin koomentii yaada keessan barreessaa maaliifi ani yeroo gisee argadhetti koomentii keessan san deebii isaa viidiyoon isiniif qabadhee dhufaa jechuudha. Koomentii keessaniin argaa yaada keessan hunda waan isin barreessitan inni dubbisaa jechuudha. Eegasii yaada namoota hedduu walitti qabee akkuma nama hundaafuu deebii ta'u nama hundaafuu akka deebii ta'utti viidiyoo hojjedhee isinii deebisa. Maaliifi koomentii tokko keessan yoo isinii deebise namni hunduu yaada keessan itti fufaatii barreessaa koomentii bakka takkatti viidiyoon isinii qabadhee dhufaa. Hordoftoota kiyya baay baay nagayaan naaf tura hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii.